ጋር አያይዞ ማየም ጥያቄ እየጠየቀኝ ነው። ያገባሃል? እኔ ምን አገባኝ? መስጠት ያገባሃል ወይ? እየጠየኩሽ የት ነው የምትሄጂው? የት ነው የምትሄጂው? ሲጀመር የሆነ ጋር ስለተገናኘሽ ነው ወይ? አያገባህም። ሲጀመር የሆነ እኔ የምለው ሁለታችሁ የሆነ በግል ሁለታችሁ የምታወሩት ነገር ወይ ለኛ ነግራችሁን የሆነ ነገር መፍትሄ አንፈልግለትም አይደለም። እሷም እንግዲያው ምን እሺ አሁን እሺ ሩታ ውሸታም ናት ልበል ወይስ አንተ ልክ ነህ ልበል? የምታወራው ነገር በሙሉ ውሸታም ናት። እንዴት ውሸታም ናት? የምታወራው ነገር እንዴት ውሸታም ናት ማለት እችላለሁ እኔ? እሺ ፊት ለፊት እኮ ነገር እንዳለ ውሸት ነው። በቃ እንዴት ውሸት ነው ብዬ ልመን? እቺ ልጅ እኮ እየተናገረች ነው ያለችው አይደለም እንዴ? አንተ ለምንድን ነው ደውለህ ሲጀምር የምጨቀጭ? መብቷ ነው። ምን ታርግ? ማንንም አልጨቀጭ አውቃ ነው ይሄንን ይላንተ እየነገረች ያለችው አንተን ለማሳመን ነው ወንድሜ። ምንድነው የምታሳምነኝ? ያልሆነ ስንት ነገር ይዛ እየመጣች አይደል? እርጉዝ ነኝ ብላ መጣች። ይሄው ሲጋለጥባት ዝም አለች። ምንድነው ሲጋለጥባት ዝም አለች? ይኸውልህ ወንድሜ እኔ በቃ ሞራሉ ካለ ማለት ነው። ሞራሉ ካለ ካልፈራክ ከሷ ጋር ማውራት አልፈልግም። ሁልጊዜም ነው ሞራሉ ካለህና ካልፈራክ አሁኑን እንሂድ። ሲጀመር አሸማ አከም ጅርቱ ኦርዶፍቶኒ ኪያ ማርት ኬሰን ስኒን ጀቻ ኤጋ ዴፊ ዋይሩታፊ ዋይን አብራም ኩኒ ገውዲዴ አኒሳን አራርሱዳፍ ዋንቲን እንታኢን ቶኮሌ እንጅሩ ኢሳን ገሩ ወልደጌፈቹ ዮኪንስሙ እዶት ዴቡ እንደንዴኘ የሮታ ደርበን ሩታን bakka inni qalabatii taasifatutti dhaxxee waan hin taane taasisaniitu bahanii kan jedhudha jechuudha. Gidduu kanatti ruutaan yeroo dhuftu sinii maal ta'uu barbaadanii maaliif dhaxxee bakka inni qalabatii godhachaa jirutti silaawosii walii galuu hin dandeenye nuti sin araarsuudha wanta baay'ee taaneerraa ati yookiin gad hin jenne inni yookiin gad hin jenne maalidha wanti saayii kan inni jechaa ture. Nutis yeroo baay'ee yoo abbaa manaan balleesse ati manaan balleessuu hin qabdu, yoo ati manaan balleessite abbaa manaan balleessuu hin qabu. Tokko keessaa tokko caal jechuudhaan mana isaa deebisee ijaaruu danda'a jechuudhaan namoonni baay'een jechuudha dhugaa fi dhugaadhaani Ruutaas Abrahaamis gorsaa akka turani ni yaadattu jechuudha. Namoonni jajjaboon jireenya gaa'elaa beekanii isaan garuu dhaga'uu hin dandeenye. Ruutaa yeroo kamiyyuu akkamittiin akkas narratti taasisa, akkamittiin immoo akkas gochuu dideettee namoota faana mari'achuudhaani waan baay'ee taasisaadha jechuudha kan isheen turteetoo jirtu jechuudha. Isa kanas immoo wanti aaraan jira wanti isinitti agarsiisu jedhaniitu oduun qaqqabee achirraanii kan fuutee nageessite eenyutu fuudhee si geesse jennaanii meeriidha kan Ruutaan jetteen jechuudha. Egaa Ruutaan asirratti iddoo kanatti nagaddisiisteeyyuu maaliif jennaanii wanta namni shiidhaan jedhee akkas godhi Ruutaa gaafa shiidhaan jedhanii wanticha gooti jechuudha. Ofishiiti miti kan gochaatu jirtu jechuun hin danda'ama wanta gochaa jirtu hunduma isaa jechuudha. Viidiyoo kaleessa immoo Roobelee fi Shifaan Abrahaam jedhanii waraaban fiidichi kan ture kan buledha kan kaleessa gadi gallakkifame jechuudha. Ani kaleessuma seenee ture jechuudha. Garuu wanti kun yeroo hundumaa haa dhaabbatu jedhamee jira. Amma garuu abbaanis egaa'ii abbaan Abrahaamis maaliif nuti kana baaramnu wanti ijoollee kana dhaabbachuu qabaadha kan egaa isaan jedhan jedhu gaadee fi yeroo kana keessatti anis ajjeequu barbaade miti kaleessa himoo kottuti mucaa fuudhii ani iddoo biraan deeman jedheeni maaliif immoo akkas jedhee kana duraa nan deema jennaani eessa deemta mucaa fuutee bakka naa mijatu naa kaa yookiin immoo dhiyoo naa kaayeta achitti dhufe ilaala naan jedhe kanaaf jedheenani akkas jedheeni garuu wanni hin didee jechuudha. Yeroo kanatti innis gaafa dhufu Abrahaamii maal ta'utti jirta hati maaliif mucaa harkaa fuudhuu diddee jennaan mucaa akkamittiin harkaa fuudhaa yeroo darbanii wantoonni sun hundumtiyyuu ture maaltu taanaan maaltu uumamnaan har'a mucaa koottuti fuudhinarraa naan jetti. Naan marrakkoo qaba mucaa yoo fuute naani wanti siin galle jira isaanii xoofoo qopheessantu jira wanti xoofoo qopheessan wanta jiruufi mucaa oodhuuti fuudhinaan jette kanii inni jedhee malee ani mucaa kiyyaa ji'oota yookiin torbaan miti waggoota yoo na bira ture rakkoo tokkollee hin qabaatu kan inni jedhe jechuudha. Egaayii ammallee wanti sin beekuu qabdan jechuudha. Ruutaarraa jechuudha
afurri qinaatii manfasii irraa ifa jechuudha. Isa dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Qinaatii jechuun obboloota koo dhugaan siniin jedhe boolla qotamaa keessa gadi bu'anii biyyoo ofitti dachaasu jedhamu sanadha. Dhugaa du'a jechuudha qinaatiin jechuudha. Maaliif ciibsee nama bulchuu, jireenya nama sirreessuu, bakka qinaatii dhuma yaadda wanta ta'eef iddoo keetti lakkatiin deebinee waaqa wajjin lakkatu waliin agarree yeroo baay'ee sin morma jechuudha. Simmeetis itti ta'ee jechuudha. Isa kana waaqayyo namaa oolchu. Sana booda hegaayii ani wanti ishii godhe tokkollee hin jiru jennaani ishii biras immoo hin ga'u jedhee yeroo baay'ee dubbadheera jennaan waan baay'ee taasisaadha kanatti jirtu waan baay'ee gochaadha kanatti jirtu jireenya kiyyaa jeeqaadha kan jirtu warreen naannoo koo jiran faana jennaani ani jireenya kee jeeqi tokkollee hin qabu jennaan namoota natti ergitaa kanii inni sinii ebeluun akkas gooti jettan kun maalidha rakkoon keessanii kanaafiyyuu kun asirratti dhaabbachuu qaba jiraadhati jireenya kee ati erga hin fedhu hin barbaadu jettee qalabatii geesseetta ta'e maalirraa fuuta ishiyyoo riyaas qabatte iyyoo abba barbaadde akka barbaadde yoo gootee jennaani ani yoomin ishiitti dubbadhee beekaa ataasifattu kanii Abrahaam jedhee jechuudha hin sobdaa kaameraan alatti wanti baay'ee ni jiraate ruutaa raas irratti ani gaaffii guddaa kan ani qabu keessatti fakkeenyaaf ilmi dhiiraa tokko namoota fuulduratti sin fedhu sin barbaadu ani sin fedhu erga jedhee boodammoo kaameraadhaan duubatti akka inni na argee yookiin immoo wanta barbaadu sana anarraa fayyadamu maaliifan godha kun akka soba ta'e hin beekama jechuudha. Deefillee jechuudha asii irratti maalidha inni isinii haasoftanii kaameraadhaan alatti sabni tosin hin beekini isa kanaafiyyuu isa nutti maatee akka siniidhaafi ifanuu sirii goonuu nutis immoo akka irratti siniif dubbannu taasisuu ni dandeessu kan inni jedheeni jechuudha. Ni galeera akkas jedheen jechuudha. Ani maal makkasaan godhan kaameraan duubatti naaf hin galle jechuudha. Kino akkatti wajjin hin buleeyyuu jedhani qullaayyuu hanga wal waraaban dirasiitti gahan jechuudha. Isaas immoo jechuudha na jala deemti Abrahaam jedhee jaalala isaa qabdi. Dhibbatti Abrahaamidhaan baay'ee ni jaalatti. Baay'ee ni barbaaddi. Isarra gargar ba'uu hin feetu. Garuu immoo karaan ishiin abbaa manaa ishii deeffachuudhaaf kallattiin ishiin ittiin adeemte kallattii sirrii miti. Kallattii bareedaa miti. Kanaaf keessattuu Daanii fi Meeriin jechuudha. Deefillee warra hin taane faana anillee wal argee waan baay'ee haasaweetoo jira. Hin barbaachisu wanta akkanaa kan inni jedheen jechuudha. Kanaaf ani yeroo darbee isanni egaa mucaa naamna iddoonni jedhetti hin sobdi naamna gaafannee akkamitti ruutaan hin sobdi jechuu danda'a. Ani yennaani waan baay'ee sobdee jirti. Wanti hundinuu sobadha. Waa maaqa fiddee dhuftee jirti. Ammayyuu immoo kinoo garaattaan baadha jettee. Isas immoo namoonni eddarraa hubatanii eddarraa beekame booddee calle jettee dhiistee yennaani maali irraa beekame jettaa kootu ammayyuu hospitaalaan deemna jette. Kanaaf kana jechuun ishiyyuu akka isaanii hospitaala hin deemne sirriitti hin beektiroota sirriitti hin xiinxaltee ni beekti jechuudha. Garuu ani dhugaa dubbachuuf tanaan wanta akkanaa nama miidha jechuun nama miidha. Eenyume mana eenyu gaa'ila eenyu takka gaa'ila ruutaa ta'e hin agarran Itoophiyaa keessatti isa dhugaa namni tokko inni gaa'ila sana hin barbaadu tanaan dhiikee adda walirraa gala qabeenya isaa irratti kanuma beekna nuti kana caalaa waggaa tokko muluu jechuudha. Ennaa jechuudha gadda ta'e giirees faamiliin tanqaxaqqatan inni watan halkan daaboo waa bulan waayitee gudeeffalla. Ruutaa Abrahaam jennee hojjechuu nafi biraankii maal hojjetan halkanedha. Yaada bulan ciisaniin bulle haa ta'u malee ani yeroo darbee dasitaa fi iyyuu faanaa wal arginee haasawneetoo turre. Isa kanaafiyyuu maal si galchee maal si dhibeetu eessa lattaa eessaan baata jetteen ruutaas maal si galchee asirratti maal si galche maal si dhibee takka Abeel waamte takka Erbeellaa waamte
Yeefta maal jette ruutaan jedhi yeroo fudhata malee saatii fudhata malee gujii ootan jedhu waggootan jedhu yoo inni deebi'in nati jetteeni intalatti seerattu maalidha? Intalli maal si goote? Intalli wanti ishiin goote tokkollee hin jiru. Jaalatee fedhee itti hirkatee jechuudha. Inni immoo maal jedhesitti fakkaata? Elmeellallee otoo jiraachuu baatteettillee ta'e abadan ani deebi'ee ruuttaa faana hin jiraadhu. Sobdaas maasaayii masaasaasaasaa jettee. Qo'aatti maalii wajjiniin taata siira sinnoon fakkeessaa isheen kaameraa fuulduraa. Ulfina kee maaliif ofirraa gachisiista? Maaliif of xiqqeessita? Akkuma naayitanii wajjiniin hin jiraadhu jedhee dubbatee jira. Bakka waan inni hin feene waan inni hin barbaanne. Amma immoo Abiraam irraayyuu anee jechuudha gaaffiin qaba. Haadha manaa edda diidee edda hiittee innati mana hidhattee mucaa keenyaa ilaaltu maalidha? Jarittiidhaaf immoo kun hin galle warra gurguddaaf deefiif iyyuu kun hin galle. Siras mucaa manatti dhufee ilaaluun qabu alatti fidii fi akkasii waliin jeen jettu ni ati hin jettanii. Inni mee mucaa ilaaluu dhaqa mucaa barbaacha dhaqa jechuudha. Mucaa immoo hin jedhiin dhiira ta'e Abiraam dhiira ta'eetii dhaabbadhu hin dhaabbanne ati dhugaan siin jedha akka bishaan gabatee keessa wili jetta jechuudha. Middinoo እንደዚህ hin barbaadu jettee tamiti maal hojii maal fuuta mana ishee hidhattee maal ishee jetta bakka si jamaar seeraas atis balleessaa guddaa qabda jechuudha. Kanaafiyyuu tasgabbaa nagaan galaa siin bazayee walirraan galtan soba inni ilaallaa jechuudha. Garuu wanti kun ta'uu isaatti Ermeellaan gammaddeetti. Maaliif jennaan Ermeellaanii bakka maaliif amina yaaddeetti yeroo darbii dubbachaa turte jechuudha. Biyya keessaallee akka ba'an alallee akka deemanidhaa fi ijoolleen waan tokko dudubbachaa hojjechaadha jiru jechuudha kan jiranii. Isa kana siniin jechuun jaaladha. Innaa akkasidha. Mee wanta uumuu waliin ilaalla kan dhaquu abakkeen ga'u mucaa sin ilaalu jedhe habooni. Gaafa inni dhaqee mucaan ilaallesi mucaa dhufee ilaaluu dide jetteesi itti matti. Fuudhanatti geeddates jettes itti matti. Innasa kanadha deefiyyee wanti baay'een isaa siif hin galle. Jarri wanti isaan hin goone tokko illee jiraata yoo dhufte gara onlaayiniidha hin beektu waan hundumayyuu gaashiyyee si caala beeka baasee gaasheenii akka yuutuubii hordofan yeroo baay'ee dubbatanii turan yeroo darbe garuu dhugaa yaadeen turan abbaa isaanii sana jechuudha. Eenyudha maqaan isaa Buruukee fa'ii fi Ayimii fa'ii birattiin viidiyoo keessatti arge jechuudha. Shabalaa jaarsaa dhugaa dubbachuudhaaf. Egaa isa kanadha. Ermeellaa dhiistee dubartii biraa faanayyuu jiraachuu dandeessaa. Mirga keetii namni si dhoowwuu hin jiru. Garuu immoo waca kana girri kana dhaabadheeni. Innis immoo bakka ani waca ishii ciqiqiqee ishii dadhabeetoo jira. Ishii faanayyuu akka waliin agarree barbaada hani jedhee. Haala sanadhaan bakka ani rakkoon hin jiraatu yeroo biraa bilbilaadhaan waliidhaan naasofna waanta ta'eefi amma garuu kan isin jedhu jiruuf jireenya keessan yaala lammata iddoo ishiin ga'ee waan barbaadde haa gootu waan barbaadde haa taasifattu maatii ishee ilaaltee deemtu bakka barbaadde namni mucaddoo ta'e kaayene deemeetoo ilaaleetoo dhufa jetteetoo jirti jechuudha. Gaanum deemti ruutaan inum deemti takka Abiraamtu deema Abiraam illee deeme kisee tokko deeme torbee tokko taa'ee galee ruutaan inum deemti yoom akka ishiin deemtu hin argina akkasiin jechuu jaaladha. Sabiraanis immoo dasita jettu jechuudha. Yeroo darbee qulfii agarsiista isa qulfii 4G malee uumamaan itti dhattee daawwattes hin jiru dhugaa isaan sitti ma soba nuti garuu baasee jechuudha. Iyya keessan irraatiin kan ka'e waca keessan irraatiin kan ka'e jaalallee keenya akka sirriitti hin jaalannu nu gootanii barnoota gaarii laattan. I miss you Allah fi dhugaan siin jedhe ana barnoota gaarii taatanii dabartanii la I miss you galatooma.